Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo humnoota poolisii Oromiyaa nageenya imaltootaa eegsisuuf achi qubatanii turan irratti haleellaa cimaa banuun gabaafameera. Humnoonni poolisii Oromiyaa yeroo ammaa kana humnoota kanaan miidhaa guddaan irra ga'uun gabaafameera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduma wal qabatuun Duulli godina Wallagga Bahaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irratti jalqabamee ture shira warra caasaa mootummaa keessa jiruu fi waca paartilee humna finxaalessaa faannoo deeggaranii akka dhaabbatu taasifamu maddeen poolisii Oromiyaa irraa odeeffadha jechuun Oromiyaa miidiyaa neetwork gabaaseen gabaasa guutuu dhageessa. Oduu keenya xumuraatiin wayyaaniin gamtaa Afrikaa fi michoonni addunyaa ariitiin rakkoo gargaarsa namoomaa Tigraay furuuf akka tarkaanfii fudhatan jechuun gaafateera. Gabaasa guutuu dhageessa. Alaamaan isaa namni nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanii dhufneen faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii humnoota poolisii Oromiyaa irratti nageenya imaltoota eegsuuf achi turan irratti tarkaanfii haleellaa banuun gabaafameera. Akka maddeen biiftuu miidiyaa naannicha irraa gabaasanitti haleellaan kun kan raawwatame naannoo gaara Diinchoo iddoo jedhamu keessatti yoo ta'u kanaan wal qabatee dhukaasni jabaan yeroo dheeraaf tures naannichatti dhaga'amaa ture jira jedhame. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen kanneen kanaan dura gaara Diinchoo da'oo godhachuudhaan uummata nagaa irraa karaa socho'uu dararaa turan har'a immoo kallattiidhaan humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa banuun isaanii haala nageenya naannichaa caalatti hammeesseera jedhame. Uummanni aanaalee shanan Giddaa akka ibsanitti haalli nageenyaa karaa Naqqamtee geessu amansiisaa miti. Sababa kanaan uummanni nagaa eegumsa poolisii Oromiyaa malee qofaatti socho'uun akka waan hin danda'amnee fi sodaan nageenyaa hammaachuu isaa himaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo naannicha da'atan kunneen dhiibbaa uummata irratti uumuun sochii jireenyaa fi geejjibaa kan gochaa jiru jedhame. Gaabaatiin yeroo dhiyoo kana Kooppareeshinii Poolisiin Oromiyaa humnoota kana irratti jalqabamee ture sababa hin ibsaminiin ajaja mootummaa oliitiin akka dhaabbatu taasifamuu isaa maddeen keessoo mootummaa biiftuu miidiyaaf mirkaneessaniiru jedhame. Murtiin Oppareeshinii nageenyaa kana dhaabuu immoo hidhattoonni finxaaleeyyii humna argatanii uummataa fi poolisii irratti haleellaa akka banan carraa kenneef jechuun jiraattonni yaaddoo isaanii ibsaniiru. Amma tanaan naannoo gaara Diinchoo fi kutaalee aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti dhukaasni jabaan dhaga'amaa jiraachuu maddeen keenya nuuf mirkaneessaniiru. Oduu keenya itti aanuun Duulli godina Wallagga Bahaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irratti jalqabamee ture shira warra caasaa mootummaa keessa jiruu fi waca paartilee humnaa finxaalessa faannoo deeggaraniitiin akka dhaabbatu taasifamu maddeen poolisii OMN itti himaniiru jedhame. Poolisiin Oromiyaa Oppareeshinii qindaa'aa milishoota waliin ta'ee fudhachuuf erga qoratee booddee tarkaanfii fudhachuu akka jalqabe dubbataniiru. Tarkaanfii guyyoota muraasa keessatti fudhatanii hidhattoota finxaaleeyyii faannoo irraa miidhaa geessuu akka jalqabame kan dubbatan maddeen deeggartoonni fi finxaaleeyyii faannoos naasuu keessa galchee ture jedhaniiru. Battala kanatti caasaa aanaatii hanga godina hanga naannoo keessa seeliin faannoo dhaatee jiru mootummaan naannoo Amaaraa fi paartileen Amaaraa humna finxaalessaa kana deeggaran tattaaffii oppareeshinii kana dhaabsisuuf adeemsaa akka turan maddeen poolisii OMN natti himanii jechuun gabaaseera. Ergasii ajajni oppareeshinii kana qabbaneessaa jedhu gubbaadhaa kenname. Oppareeshiniin guyyootaaf miseensota poolisii fi milishaa Oromiyaa wareegama lubbuu kaffalanii humna finxaalessa faannoo jilbeeffachiisuu jalqaban akka dhaabbatu taasifamu OMN itti himaniiru. Uummanni humna kana tuttuqanii dhiifnaan balaa guddaa qaba otoo jedhu caasaan mootummaa oppareeshinii kana irratti hambisee jedhan maddeen yaada OMN'if kennaniin. Miseensonni poolisii Oromiyaa wareegama kaffalamu qabu hundaa kaffalanii rakkoo naannoo sana ture furmaata dhumaas gochuuf xiiqeen socho'aa turan kan jedhan maddeen ajajni gubbaadhaa dhufe jedhame oppareeshinii sana karaatti hambisee jedhaniiru. Miseensota poolisii Oromiyaa quuqama uummataa lubbuu isaanii oppareeshinii sana keessatti wareegama kaffalaniif nageenya uummataas balaa irra buusanii haleellaa haaloo ba'uu faannoof karaa bananii dhiisuun badii boru humna kanaan ga'uuf gaafatamummaan hunda caalaa kan mootummaa ta'uu ragaadhaa jedhaniiru. Mootummaan naannoo fi federaalaa immoo galtee siyaasaaf jecha humna finxaalessaa faannoo guututti naannawaa sana cabsanii baasuu akka hin feene maddeen keessoo mootummaa himaniiru jedhame. Kana gidduutti uummanni bal'aan naannawaa sanaa haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiif saaxilamee waggootaaf aarsaa guddaa kaffalaa jiras jedhameera. Duulli miseensonni poolisii Oromiyaa xiiqiin duulanis qabata araara jedhuun ajaja gubbaadhaa dhufe jechuun yeroowwan garagaraatti jalqabamee gufachuu isaa odeeffannee jedhaniiru. Yeroo ammaa kana aanaalee humnoota finxaaleeyyii faannootiin weerarama keessa jiran aanaa Kiraamuutti gandoonni baadiyyaa humna finxaalessa faannootiin qabamee uummanni Oromoo keessaa buqqifamee caasaan mootummaa magaalaa qofa bulchaa wayita jirutti dabballoonni aanaa araara jedhanii asii fi achi jechaa akka jiran OMN dhaga'ee jedhaniiru.
aanota biroottis tarkaanfiin wal fakkaataan adeemsifamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Kun kan godhamu jalqabe paartileen siyaasaa humna finxaalessaa faannoo deeggaran lama ragaa sobaa qindeessanii ibsa baasuu hordofeetii jedhameera. Paartileen kunneen yeroo humni finxaalessaa kun uummata Oromoo jumlaan buqqisuu fi lubbuu baasuu waa hin jenne jedhameera. Lolli godina Wallagga Bahaatti faannoo irratti jalqabnaan ibsa baasaniiru jedhameen. Mootummaan Oromiyaas ibsaa paartilee kanneen dhaga'ee battala opereeshinii uummata waggootaaf nageenyi isaa faannoodhaan sarbame nagaa dheebotee hafuura fudhachiisaa jira jedhamee abdatame kan karaatti kutee jechuun himatamaa jira. Oduu keenya xumuraatiin wayyaaniin gamtaan Afrikaa fi michoonni addunyaa ariitiin rakkoo gargaarsa namoomaa Tigraay furuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafatte. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay aboota rakkoon gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti saffisaan hammaachaa dhufeera jechuun ibsa gamtaa Afrikaa fi michoota idil addunyaa walgahii hatattamaa akka waaman waamicha dhiyeesseera. Paartichi buqqaatonni biyya keessaa kumaatamaan lakkaa'aman gargaarsa hatattamaa akka argataniif tarkaanfiin ariifachiisan akka fudhatamus gaafateera. Aboota xalayaa durataa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Alii Yuusufitti ergeen haalli wiirtuuwwan baqattoota Tigraay keessatti argaman akkaan hammaachaa jiraachuu ibsuun hanqinni nyaataa hamaan babal'achuu fi buqqaatota keessatti duuti dabalaa dhufeera jechuun ibseera. Rakkoowwan kunneenis mootummaan federaalaa waliigaltee Piretooriyaa cabsuu hordofee kan mudate ta'uu xalayaa banaa gamtaa Afrikaaf erge keessatti himeera. Paartichi gamtaan Afrikaa fi michoonni idil addunyaa haalduree tokko malee gargaarsa namoomaa hatattamaa wiirtuuwwan baqattootaa hunda bira akka qaqqabsiisuun akkasumas waa'ee gargaarsaa fi du'aa gabaafame irratti qorannoo walabaa akka gaggeessan waamicha dhiyeesseera. Dabalataanis waliigalteen Piretooriyaa guutummaatti hojiirra akka ooluuf dhiibbaan idil addunyaa akka taasifamus gaafateera. Ibsi aboota akka mul'isutti rakkoon gargaarsa namoomaa muddee 2025 keessa caalatti hammaachuun duuti gabaafamee sadarkaa waraanaa adoolessaa 2020 eegaleen mul'ate caalaa hammaateera jedhe. Keessumaa wiirtuuwwan buqqaatotaa Shiree Adawaa, Abii Addii, Giraatii fi Maqalee keessatti argaman hanqina gargaarsa hamaa fi buqqaatota 100,000 lakkaa'aman miidhuu ibseera. Aboota mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa gufachiiseera jechuun himachuun ibsi koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa federaalaa geejjibni gargaarsaa gara wiirtuuwwan buqqaatotaatti osoo addaan hin citin deemsifamaa ture jedhu kufiseera jedhame. Kun ibsa wallaati gargaarsi hiika qabu wiirtuuwwan buqqaatotaa bira hin geenye jechuun paartichi falmeera. Itti dabaluunis maallaqni aktiivistoota miidiyaa hawaasaa fi diyaaspooraa walitti qabamee dabalatee hojiiwwan gargaarsaa hawaasaan durfamu daangeffamni akka mudatee fi mabuut baasetti ni ibsa. Waliigalteen diinummaa dhaabuu Piretooriyaa bara 2022tti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallatteeffame waraana Tigraay dhaabuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa gargaarsa namoomaa buqqaatota deebisanii dhaabuu fi nageenya waaraa mirkaneessuu irratti gaaffilee adda addaa kaasaa tureera. Ibsi haaraan TPLF dhiibbaan idil addunyaa akka dabaluuf waamicha taasisee rakkoon garaagaraa namoomaa Tigraay keessatti ammallee akka furmaata hin arganne agarsiiseera.